Nama akkam jirtu hordoftoonni Qeddoo YouTube jedhu jalatti argamtan marti keessan sinin jecha egaa waan kun yeroo darbee dubartoonni afur anaan reebuudhaaf yookiin immoo yaadantaaniin irratti fudhachuudhaan akkasumallee waaqayyo isaan qabsiise jettee jirti jechuudha. Kana irratti dubartoota lama qabamanii akka hidhaman dubbattee turte, amma garuu arfan isaaniiyyuu argamanii jiru. Nama natti isaan erge himmoo waliin dhaa jiru. Ani garuu nama isaan jedhan sana tasayyuu amanuu hin dandeenye. Dhugumaanii nama kanatu kana godha jedhee iyyaadu, waliin nyaanne, waliin dhunne, waan hundumayyuu waliin dabarsineerra. Kanaafiyyuu nama sana jedhee fudhachuu hin dandeenye jettee dhugaa ishiitidha jechuudha. Waan koo jechuudha yeroo baay'ee kan inni ishii dinqisiifadhu icciitii ishee jechuudha. Keessaan xumuratti erga xumuratti jettee booddee akkana baatee dubbatti malee dubartii wanta tokko osoo hin raawwatin yookiin immoo osoo hin godhin akkana baatee dubbattee gootu miti. Edda gootee dubartii dubbattudha jechuudha. Baay'ee dubartii icciitii ishii qabachuu dandeessudha jechuudha. Kanarratti egaa ani nama sana akkasumas illee olluu baasii warra isaanii jedhan jettanii warra nagaafattan jirtu hordoftoonni koo. Nama sanaan akkaattee ittiin baasuu hin qabu. Anamma dhugaa taasifadhee biran geenye jette jechuudha. Egaa amma bira gaamutti baay'ee rakkisaadha. Nama sana sikkooshiin immoo ittiin fudhanne yaanni ishii jechuudha. Birri guddaatu akka kaffalameefis dubbachaa jiru. Akkasumallee baay'ee boo'aa jiru naan jechaa jira namichi koo jette. Egaa gaafa si gargaaru gaafa si oolchu jechuudha. Namuma yaadatamne namuma ati yaanni tokko si kaaseeti ittiin si oolcha rabbi kee. Ishiin kan ishii balleessuuf qophaa'e lammii ishii Oromoo kan afaan ishee haasaanidha. Garuu immoo namni dhaqanii isaanirra bu'an immoo Arabni immoo kan ishiin bira hojjettudha. Kanaafiyyuu sarratanyaa koo hojjettu mana kooti na jalaa ajjeesuudhaa fi tarkaanfii irratti fudhatan jedhee namichi poolisotatti himeera. Achitti tumamaa jiru. Baay'ee keessattuu tokko haadha daa'imaa waggaa 2 akka ishiin taates dubbatteetti jechuudha. Ishiin fa'ii keessaa bu'aa jirti. Kanaafiyyuu quraanaa kakachiifnee baasnu yookiin immoo gara biyyaa galchinu gara Suudii fa'ii deemsifnu jennaanii abaddaan hin jedhe haniyette. Jabdu abbaa ishee abaddaan hin ta'uun jedhee. Kanaafiyyuu gara laafummaan koo miidhama erga ta'eera edda ta'ee booddee mana hidhaa sana keessaa bahuu hin qabani. Manuma hidhaa sana keessatti akka isaan du'an akka isaan badaniin godha malee jette jechuudha. Feerroo naattumamani, aadirmammaani, dhukkubbiin maal akka ta'e, miidhamni maal akka ta'e haa argani. Isa immoo waliin dhaan kana isa nama kanadha jedhanii maqaa dhugaa ta'e illee ni matan. Attuudha kaa. Attuun maqaa dhugaa ta'e hin himtu. Isas isaan waliin dhahan kana gaafa ta'e dhugaa hin baasu. Gaafa gamtee fi akkasumallee karaa biraatiin akka isaan rakkoo guddaa keessa galan karaa qoonqoo bichaa Arabni immoo tokko tokko waaqaan baay'ee sodaatu. Rabbi isaaniitiin baay'ee sodaatu. Akka namni beelaan rukutamu hin barbaadan jechuudha. Nyaatan qixxaa goggogaa hin beekna. Biiroo keessattiyyuu gaafa ati boqochuudhaaf yookiin immoo jinsii mijachuudhaaf baatee dhaxxeyyuu qixxaa dhiisiti jechuudha. Bakka buusii sanayyuu gaafa ati dhabdu ni jira jechuudha. Mana hidhaa sana keessatti immoo gubata, boba'aa, haduu waan baay'ee jira jechuudha. Akka barbaadde qulqullina kee eeggattu, akka barbaadde meekaappii dibattee hin baatu, lubbuu namaa balleessuuf hojjattee dafqitee nyaatte maal qaba ture? Dafqaa nyaadhaa jedha malee koo ataa nyaadhaa kan jedhu macaafa kamirratti caafamee jira jedhee hin amanuufani jechuudha. Garuu dhugaatti yoo biyya galanis badii kan hojjetu jette ishiin, yoo gallakkifamanis badii kan hojjetu. Namni waan baay'eetti kakatee nama balleessa. Ani ijoollee kurraa kan du'uufi ani dheebuun koo ijoollee kurra jiraachuudha. Ijoollee kootiif jiraachuudha. Ani yoon du'e umaa miti. Garuu immoo ijoolleen koo sinuma guddatti. Ta'uu hin qabu. Maal balleesseeni? Maal godheeni jechaa jirti jechuudha. Isa kana dhagaa'ee namati yeroo baay'ee dhugaa isinitti dubbachuudhaaf diinni fagoon dhufu. Diinni fagoodhaan dhufu jechuudha. Sitti hirkatee, si wajjin nyaatee, si wajjin dhugee, si wajjin waan hundumayyuu dabarsee booddee deebi'ee kiyyoo sitti kiyyeessa karaatiin beenne jechuudha. Garuu gaafa immoo
guyyaan isaa ga'e immoo addabaabay dirree salphinaarra dhaaba jechuudha. Dirree salphinaarra isaan dhaabee jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf isaanii. Arabni immoo waan hundumayyuu natti dhiisinaan jedheera jettee lafan taane dhaqanii iddoon taane seenanii iddoon taane seenanii isiniin jechuun jaalladha. Inni kan biraa immoo obboleettii keenya Caaltuu. Waa'een obboleettii keenya Caaltuu nu dhibeera. Caaltuuni dhugaan isiniin jedha yeroo dubbattuyyuu dubbii arraba ishii wanta ta'e hidheera. Argisanii iddoo ta'e viidiyoo ishii hojjette irraa kukkutaadha kan ishiin fidaa turte jechuudha. Akka jechaa jirtutti halkanii dhufanii natti reebaa bulanii maskootii arabaa natti cabsanii yoo dhiira taateetta ta'ee fiilla fiitii natti koottu ani sodaa kee hin qabu jette. Kan siin jennu nuti Caaltuu ati mucaa keessa hin arganne tokko jireenyi kee kinoo haala kanadhaan doorsisa keessa jirta. Manumedhaa keessa teessee jaartin ajji waan mashiin sirratti hin goonamee hin jiru ammas mee akkuma waan hiikamtee jirtuutti jireenya kee irratti mee dhibbaa dhibbee taphachaa jirti. Kan biraa immoo icciituma kee tokko dhokadhu siin jennee dadhabne icciitii kee waan gochuu qabu tokko erga gootee booddee kottu nutti himi siin jenne. Mucayyoo qal'oo mana hiriyaa jaartee ajjii turte sana iruum jaartee ajjeete ishiinis achi kan turte sana mana sana keessaa baateetti mana reettii keessaa iddoo biraa jirti jette. Iddoo ishiin jirtu sanatti dhadhatoo poolisaan qabsiisi maayitti dhuftee asirratti iddoo ati jirtu si beeka si argeera yuutiibii gurguruudhaaf jetta itti gaafachaa jirta. Ani immoo osoo ati hin xumuriin dhufe poolisii si qabsiisa. Amma gaa iddoo sana gaa iddoo ishiin jirtu sana beekta miti dafii baqadhuu jechaanii jirtan baay'ee badii jechaanii jirtakko jechuudha mi'aati. Sababni isaayyuu dhadhatoon qabsiiseera jettee miti kan nutti himaa jirtu nan qabsiisa ganaadha malee poolisii geessee dhaqaadha malee ishiin boru baate achiin jirtu. Ati poolisii qabattee dhadhu sanaa fi aballi dirqama laattaa fi isaa fi tola laattee deebitaa jechuudha. Abaddaan baqa tooftaan beektati siruma isaa tooftaan beektu jechuudha. Isaan immoo ganaa si balleessu anti du'an barbaada jette miti. Du'an barbaada jette. Mucaa kootu tona bira jiraatte malee erga mucaan kun bira hin jiraanne ani du'an sodaadhu jette. Mucaan kee erga si bira hin jiraanne jireenya maaliif hin barbaanne maaliif hin baqanne iddoo sanaa du'a barbaad jireenya hin barbaaddu nama ajaa'ibdi waan ishiin jechaa jirtu. Ammayyuu meetti ximximmi oomaa ammayyuu Caaltuun seeraan hin fayyin abadan seeraan hin fayyin jechuudha. Mee komentii namni si barreessu dubbisime dhugaan isiniin jedhe kaan isaanii mee yoo Caaltuun duuteetti ta'e kanumaa isiniin garaa isiniin nyaanne laayikii godha warri jedhanis jiru. Akkasimmoo hin jedhamu dhugaa dubbachuudhaaf haa jiraattu akkasittanii hin barreessinaa sammuun namaas tuqama isiniin jechuun jaalladha. Inni kaan immoo baga inna seedoon si gorsu situn dhageenye waan hunduma mee odeessiti ebeluun akkas naan jedheera ati sabboontuu erga si doorsisan yoo ta'e kootu mana koo naan jetteetti baqqaa dhiisii kootu naan jetteetti yoo nama deemeera ta'e sodaattee baqatte naan jedhu ani immoo hin sodaadhu eenyuma keessaniyyuu maaluma keessaniyyuu jaartii ajjii immoo ati yeroo ofitti dheeressaa jirta sa'aatii ofitti dabalaa jirta qixaaxa ofitti dabalaa jirta ishiin mee hidhaadhaa jetteetti siif hin gallemoo mucaashii ittiin kennu fannoon filadhaatti du'an filadhaatti jaarsa harkaa immoo baasanii mucaa iddoo biraatti gurguratanii jiru jette. Ishii mucaan kee baate gurguramte ati asuma hawwatatata jetta. Anatoon si ta'ee jechuudha. Ani dhugaan seen jedha dhugaan sitti hima anatoon si ta'ee poolis xaabiyaa deemeen jechuudha. In dubbadhu nan iyya dhugaan seen jedha nan iyya murtoo dhabeera jedheen iyya jechuudha. Gaafa sana dirqamaan morma ishee qabanii mucaa keeshee irraa si fuudhu jechuudha. Ani beektu yeroo tokko biyya Kaatar yeroon ture keessatti guyyaa tokko baay'ee naare sababa sanaan iyyuu gara biyya kootii galee jechuudha. Na wal qabateetuma nagaan bu'uu dadhabnaaniin gara biyya kootii galee fidi baay'ee jechuudha. Gadi ba'een jechuudha. Obsee dadhabee baay'ee wantichi waan dheeratuuf keessa seenes itti ibsuu hin dandeenye. Namichatu
sababa mucaa isaatiin walitti buune achi madaamiin koo ciistee jirti balbala bardal godhe ol seenan ana algaa ishee jalatti kufeen lafa reebeen jechuudha harka kootiin lafa reebeen maaliif natti akkatti nutunan hojjechaa jiru balleessaa mucaan balleesseen kaameraan kun agarsiisaa jira jedhanii maraadhee kutaa kootti gal ergan kutaa kootti galee booddee guyyaa sana garuu jechuudha dhugaa diinuma takkaana godhan malee ana ta'ee yaadu jechuudha na isaan keessaan baatee sixannaa qortee jechuudha na achiin gadi baheen jechuudha biyya arabaa keessatti iyyuu dhiiste osoo ati maraatteeyyuu namni akka namaaf hin birmanne ani gaaf sanaan arge dhugaan siniin jedhe gadi baheen jechuudha iyya kutee darbadhe jechuudha sababni isaa iyyuu inni poolisiidha fakkeenyaaf hojii isaanii waan beekaniif ana waan tokko na gochuu dide namichi jechuudha natti ka'i malee na ifate malee jechuudha jalqaba saawutuun ani bahee gadi bahee garuu omaa tokko waan tokko dubban iyya kutee lafa reebeen akka nama maraatee godhadhe jechuudha sana booda of duba deebi'ee maalan godhe isinitti fakkaate akkattan iyyuu jechuudha akkattan iyyeefi arii waan baay'ee sin goote san jedheefidha akkattan ittiin iyyeefi maal akkan ta'e mulu suura kaasee poost godhe feesbuuk irratti jechuudha gaafa feesbuuk irratti poost godhu biyya keessaa sinitti himuu hin danda'u biyyoota araboota keessaa sinitti himuu hin danda'u namni baay'ee naa bilbilee namni baay'ee naa haasofsiisee sanaa booddee bakka hani abadanii hojjedhu jedhe abadan wanta barbaade dhufa malee hojii kanan hojjedhu jedhe bakka hin beeku mooyi maatiin baay'eedha dubartiin biyya Kaatar immoo tokko ishee seexana mana seexana dhugaan siniin jedhe baalallee waan ta'e qabdi namittiin jechuudha akka ittiin barartu jechuudha mana sana keessa otoo gaaf tokko ittiin nagaan hin jiraatin waggaa 4 hojjedhe jechuudha guyyaa tokko na yaadadha ishiin deesseetu guyyaa 45 keessatti saratanyaan 21 dhufe dhugaan siniin jedhe hin dhufu hin deemu ijoollee walirratti deddeessi ani waggaa 4 kan hin taa'e keessatti ijoollee 4 deesse hanga kana mulu jechuudha siqaa'ee na nyaachiftee ani beeku dhugaan siniin jedhanna ani yeroo sana jechuudha tiggii wayitti goreen bakka kaameraan na ilaalletti akkasittiin qaama kun qaqqabadha ture sababiin isaayyuu sibiila muwaniin jedhan ture lakkaa'edha rabbi kee waan baay'ee si dandeessisa waan ta'eef jechuudha hiyyi gaaf sana mucaasitti kennu ati jechuudha asuma baatee jechuudha maayika shifat qabatee kana miti gatii kan si baasu bakka kana miti gatii kan si baasu ilaalimee waan koo ilaali fakkeenya siifaa taatu intalli kun dhugaan siin jedhan fakkeenya siifaa taatu isa dubbattu caalamee shi nama hojiidhaan agarsiisaa jirti abadan jette kinoo haayidhaadhaa baane baqqaayi maalaa ta'an jennaan hin ta'u bakka kan nama jechuun kutattuu jechuun kan gaaf sanaa gaafamee gaafa jechuudha of kabajee hin kabajamta amma ishiin of kabajaa jirti of kabajuu ishiitiin immoo kabajamaa jirti jechuudha karaa kamiin karaa hojjechiisaa ishiiti jechuudha haala kanaadhaanidha of jabeessi ajjii baasuudhaaf naan jettan ajjii kana gochuuf naan jettan abadan ajjan hin baatu ati jecha jettuyyuu hin dandeessu maaliif jedhe duraan dursiitii ofiif ta'i bakka ofitti deebi'i caaltu ofitti deebi'i of madaan viidiyoodhaan as hin ba'u jedheen tureyyuu boqonnaa fudhachuun qabayyuu aara galfachuun qaba jedheeniyyuu tureyyuu jetta jechuudha hojjechuu qabda garuu immoo bakka ofiif ta'i jalqaba irratti gaafa ofiif taate eenyumaaf iyyuu akka taatetti akka yaadamu jechuun jaaladhaa asumaan Qeddoo YouTube subscribe like godhaa isiniin jechuun jaaladhaa akka guyyoota arfan darbanii kana dafee isinii dhufanatti fakkaatu sababni isaa iyyuu madaamiin koo bakka deemte guyyaa 5 bakka turte guyyaa har'aa dhufaa jirti welcome jechuufan jira kanadha amma ta'e immoo amma gooftaan kun gargaara immoo nan dhufaa najajjabeessaa isiniin jechuun jaaladhaa ilma waaqayyoo sinaa eebbisu eebbifamaa shaaloo